kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube jalatti argamtan hunduma keessaniif nagaan Waaqayyoo lafaa fi mana jirtan kallattii jirtan kamittuu isiniif haa baay'atan obboleettiin keessan nagaa kooti warroonni mana kootiif haarawaa taatan like share subscribe gochuun karaa maatii kootti akka dabalamtan asumaan kabajaaf jaalalaan isin affeeree jira akkasumas mata dureen koo har'aaf qabadhee dhiyaadhe duula wantoota dhiirota keenya warroota biyyarraa jiranii irratti haasa'amu. Innis maalidha? Warroonni biyya jiranis warroonni biyya namaa kana keessa jiranis inni har'a biyya namaa jiru kunis isuma kalee Oromiyaa keessa turedha. Har'a biyya namaa dhufee haala qilleensaa waan tokko jijjiirame biyya namaa keessa dhiirota jiranii fi biyya Oromiyaa keessa warroota jiranii jedhame garaagarummaan afaan irratti ta'ullee dhiironni biyyaa jaalala maal hin beekanii maal waan tokko hin beekanii wantoota jedhamu wantoota akkasii haasa'amu. Fakkeenyaaf waa'ee Ummu Kaanusii fi abbaa manaa isheetii irratti guyyaa boolitti wantoota tokko dhiironni biyyaa akkas ol fuudhanii nama baachuun beekanii jaalala hin beekan maal hin beekanii miti. Inni har'aati faarsitu kun isheenis nama biyya namaa keessa ture galee innis nama biyya namaa keessa ture galeedha. Ati kaleen jireenya biyyarraa baate san isa yaadadhu isa kalee biraa baatee dhufte yaadadhu isa har'aa osoo hin taane jechuudha. Inni ammoo iyyuu isa hambargarii irra turee galee fi isa mooyyuutu akaayii nyaatee bulu walitti fidin. Asitti ati akka barbaaddeedha kan jiraattu yaaddu tokko malee kan wanni mara sitti fidu jira. Dhumee malee maaliif dhumee hin bitamu maaliin wanti siin jedhamu tokko hin jiru. Asiin hambargariin hin hafu, chikiniin hin hafu, lahaamiin hin hafu, ruubiyaan hin hafu, hoomuu sirraan hafu. Inni biyyaa kun hoo isa akaayii nyaatee buluun. Asiin ati kana maraan cufte kiiloo 100 guutte. Inni garuu inni biyya jiru isa akaayin bulu isa ati kiiloo 100 gaaf guuttu inni kan kiiloo 50 kuni gaafa nama kiiloo 100 kan ol fuudhee haa baatu jettu akkamitti asabdeeti akkamitti yaaddeeti ba'as wallaaleeti miti jaalalas wallaaleeti miti dhiirri biyyaatis ni beeka hundumaayyuu. Ati isa kalee keessa dhufte san hin dagatin bakka kalee kaate san hin dagatin. Dhugaa fedhii malee dina gorfisiistan isa kalee san hin dagatina. Maaliif wantuma takkaan dhufte as geesse yookaan immoo as jaalalli immoo iyyuu ol fuudhee si baatee ol fuudhee maal akkas jedhee miti. Jaalalli ilma namaa onnee qulqulluu onnee keessatti malee si baatee ofirra si marseessee maali kuni hiikan qabu. Har'aaf si baata miidiyaa fuulduratti manatti garuu yoo jaalalli hin jiraanne yoo kabaja waliin jiran maal faayidaa si baachuu baate miidiyaa gubbaarratti. Kana malees miti immoo warroonni abbaa manaa keessan as baastanii nurratti maali masaajii jedhani masaajiin godhina hin dubbatu. Haati manaa takkaaf abbaan manaa tokko haga samaana walirraa qabatan haga nikaa walirraa qabatan haati manaa qabeenya abbaa manaati. Abbaan manaa qabeenya abbaa haadha manaati haga samaana walirraa qabatan yoo samaana walirraa hin qabaanne yoo ta'e malee. As baastee moo masaajii miti waan barbaadde hoo maftii qabda abbaa manaa ishii namni ishii dhoowwu hin jiru jechuudha. Isa kana kan naageessaniin viidiyoo kana sheerii naa godhaa fi misoo fi ayeetu biraan naagaa. Isinin jechuun jaaladha obboloota koo maaliif wal qeequu irra wal guddisuu waliif yaadu waliif beeku wayya wal beeku irra waliif beeku wayyatti Oromoo bakka kalee kaanee dhufne san dagachuun qabu. Inni biraamoo warroonni biyya galtanii okkotee fi distii baattan nutti as hin bayina qeeqa akkanaatillee jira. Hojiin tuffiin qabu hojiin kamuu yoo hojjetame tuffii tokko hin qabu. Maaliif yoo si yaanni nama sanii ta'e irraa qooddatta yoo hin taane immoo iyyuu bakka kanatti dogongora qabdaa deebi'idha malee
wanta akkana baatanii nutti as hin ba'inaa jechuun gara kootiitti fudhataman qabu. Maaliif hojiin kamuyyuu qoosan qabu, hojiin kamuyyuu naaqisan qabu. Kanaafuu bakka kalee kaane sana yaadan hundi keenya, bakka kalee dhufne sana yaadan. Keessattuu ispeeshaalii ijoollee dhiiraa warroota biyya jiran maaliin beekan obboleessa qabda biyya, obboleessa gattee biyyaa baate. Immoo iyyuu tarii abbaa manaa keetis gattee biyyaa baate. Waa hunda sin jettan kana wallaalanii osoo hin taane kiiloo keessaniif kiiloo isaanii wal madaalchisaa. Akkuma wal beekuu irra waliif beekuu wayyeessan wal madaalchisuu qabdan kiiloo keessaniif ka isaanii. Namni kun si'ii kiiloo 100 tana fuudhee inni kiiloo 50 kun gaafsa jalatti kufe kolfa sanirra immoo iyyuu dhiisu san wayii ofirra. Kanaafuu sinii warroonni shamarranii ana wajjiniinuu dhiira biyyaa komachuun alatti kanan beekuun alatti kiiloo keessan hir'isuu qabdan, nyaata qannasuu qabdan, ispoortii hojjechuu qabdan. Ol fuudhee gaafa ol fuudhee nu haa baatu jettan. Jaalalli garuu jaalalli dhugaa kan madaalamtu ol fuudhee baatee lafarra akkasiin marsiisee saniin hin madaalamtu. Jaalalli dhugaan onnee qulqulluu olii qabaachuudha malee ol fuudhee baatee fi baachuu baatee summiniin hin qabu. Kanaafuu odoo beeknu wajjin jette sareen jedhan osoo beeknu hundumaa bakka kalee kaane dagachuun qabu. Eessa akka dhufu jireenyi biyyaa maal akka ta'e namni biyyaa kun akka inni jiraachaa isa lamaan hambargarii irra turee deemee asitti immoo Finfinnee keessatti ol baatuu fi fakkeenya isin nyaataa warroonni kun jechuun hin danda'amu. Maaliif atasitti hambargarii irra turte achitti immoo iyyuu akka irra tureeti waliin madaalu. Kun immoo warra lachuu hambargarii irra turee galeedha malee warra hambargarii akka walitti fidina. Maaliif hojjettani fardaaf lafa walitti fiduun tokko miti qaba. Kanaafuu dhiirri biyya akkanan beeku jedhan hundumaan beeku. Maaliif wallaalu? Eenyutti soo ta'e waan makamu kan garaa haadhatitti bareen jiru kan dhaloota wajji dhalate jiru. Ilmi namaa kamuu qullaa dhalatee wayyaa uffata. Akkasan kanaafuu wanti hunduuyyuu haga dhalattee asiidha kan baratte malee inna si barsiisa malee dhiirri biyyaa wanta ati barsiistu hin jiru. Yaa ta'u haala jireenyaa haala waan tokkootiif malee nama sin barsiisuudhaan akkuma immoo iyyuu warroota biyyoota namaa keessa jiranii kan isaanis boroo biyya namaa kana dhufanii akkuma isaaniidha jechuudha. Malee akkana hin beekanii maal hin beekanii fakkeenya kan fudhachuu qabdan dhiira biyya jiru sanidha malee fakkeenya kan si fudhattanii isa lachuu hambargarii irra turee galee wal baatu kanaan miti. Sini haa galu. Amma sini asitti kanarra turtanii galee mooyyuutu akkana ta'uu qaba jechuun qabdan. Maaliif wal madaalchisuu qabdan jireenyi biyyaa maal akka ta'e. Mooyyuutu kalee eessa hin ka'e har'a eessan jira akkamittan as ga'e maaliin as ga'e of duuba laalu. Morma kana namatti uumuun duraa fuuldura ofii duuba ofii ilaalanii madaalanii dubbachuu fi malee zim jedhanii baatanii deemuu fi miti. Kanaafuu wanta akkana sinirraa hin eegamu. Yoomillee taanan waddaashiin qallaashiin jette jaalattus jibbitus dhiisuma har'aa jaalalan beeku ol fuudhee nama baachuun beeku maal godhuun beeku jettu wal jaalattes jibbites borus har'as isuma obboleessi kee isuma immoo abbaan manaa keetis. Kanaafuu qeeqa akkanaa dhiirota biyyaatirratti haasa'amu kana dhaabuu qabdan warroonni haasaa jirtan tokkoon keessan hin beektan jechuudha. Maaliif odoo madaalchistanii haasoftanii dhugaa hin dubbadhu garuu keessa qonna tokko. Maaliif fooyyattanii tokko obboleessa qaba biyya. Lammata immoo iyyuu wanti kun waliin madaalu. Wanti kun lachuu kan ture hambargariirra. Wanta barbaaderra. Kasin ol madaalchistanii isa biyya. Yeroo kanatti keessafuu isa biyya akaayii nyaatuuf isaasitti hambargariirra ture waan barbaaderra ture galee wal madaalchisu tokko miti kun.
Kanaafuu warroonni waan akkasii irratti xiyyeeffatanii warroonni dhiirota biyya irratti xiyyeeffatanii maal hin beekan jettan. Innis immoo yoo kan biyya sin biru odoo dhufee hoggaa tokko hoggaa lamas ture isa biyya alaa jettan. Xiyyaaruma goree as dhufuu sanii fi carraan namaatis gargari xiyyaara sanuu hundin qoru sanumaan gargar ta'e malee dhiirri biyyaa ta'e dhiirri biyya ummaa ta'e tokkuma garaagarummaa tokko hin qabu. Jaalala sun beeku kunis ni beeka yoo ekonomii isaatiif yookaan immoo yoo waan tokkoof dadhabe malee namummaa sun qabu kan biyyaa qabu kaasiitis qaba. Kanaafuu wanti kana mara na haasofsiise haasaa misooti ishii biraan naagaa jedhamuus hin qabu jedhamullee hin qabamu immoo qeen akkana ijoollee dhiira biyyaata irratti haasaamuu hin qabu. Ani kalee eessa hin ka'e akkamittiin ganagee maalidha wanti ani argeen kuni jettee of madaalteet sanbooda immoo fakkeenya siniif haa ta'u waan akkanaa kanarraa kana baruu qabdan kan jettu odoo kan biyyaa lamaan akkas ta'e okay welcome so fakkeenya ta'a warra biyyaati. Garuu kan immoo asitti hambargarii irra turee quufee galee wal baatu kan biyya akaayii dhiisiti mungkin nyaatee kan hin baane kan ganama nyaate oo kan galgala deebi'ee nyaatu kan immoo qursii ganama nyaate oo kan misaa argatu kanaani akkana ta'uu qabdan gaafa jettan maal yaaddaniiti maal madaaltaniiti. Kanaafuu wanta akkana walirratti haasa'uu haa dhiifnu. Wal barsiisuu haa qabnu wal gorfachuu haa qabnu malee fakkeenya isin nyaataan fakkeenya hin ta'u kun maaliif hojjette fardaaf lafoodha. Wanti immoo kan biyya keessa fi kan biyya alaa walitti fakkeenya godhu tokko jiru. Kan biyya keessa akkuma beektan jiruu biyya keenya kama beektan kalee maal keessa turree dhufne hundi keenya kama beektan eessa kaanii tarras geenye kama beektan odoo sammara beektan immoo warra kalee asii quufee galee fakkeenya isin nyaataan isinis akkana go'uu qabda isinis akkatti baachuu qabda isinis akkanatti baattanii olii gadi si baachuu baate sun hiikan qabu. Kuman jedhe jaalalli kan barbaadu ulleedha malee baachuu baateef si baachuu baateef si jaalachuun si baateef immoo zim jedhee namni barbaade si baata garuu sun hiika tokko qabu. Kanaafuu asuma gabaaba warroonni duula akkana haasaa jirtan akka nurraa dhaabdan tuqamuu qabanii hamileen obboleeyyan keenya biyyaatillee tuqamuu hin qabu. Ni beekan hundumaa ni danda'an hundumaa asitti dhufee sila qilleessi biyya namaa kun yoo fuula jijjiiree saniifoo ta'e malee ilmi namaati kan biyya keessatti dhiira kan biyya ormaa irratti dhiiru. Kanaafuu wanta akkanaa nurraa dhaabuu qabda. Lammata immoo warri galtanii maal luxxasin